Lalisee. Abeet, hello. Nagaan siif haa ta'u akkamii? Ameen nagaan isiniif illee haa ta'u. Maal eegda manaan baanee gara cherchiin deemtu gara cherchii deemiti wantoota jiran manaa godhiiti sagantaa marii dura buutee sagantaa nuu jalqabda dafiiti gara cherchiitti nuu deemi. Tolee dhufe. Ashi. Hello, Raji Jijiska. Hello, Abet. Nagaan siif haa ta'u akkamii? Ameen siniif illee haa ta'u nagaadha. Akkamii sagantaa keenya yaadattee jirta miti iddoo nuu qabachaa jirta miti Raji Jijiska. Qayeeleera taaskii qabadheen jira. Bakka yeroo as geessu nuu daawwalii qophoofne baay'ee qophoofne si eegaa jirra. Bakka baay'eema tokko akka ajaa'ibaatti si eegaa jirra waan ta'eef iddoo kanatti dafee nu argamee siniin jenna. Baay'ee hojjenna rakkoon hin jiru shina nufa. Yeroo as geessu nuu daawwalii. Hayyee. Hello Baalcha. Hello dhugaasa. Abeet akkamii? Nagaadha. Jirta akkamii Baalcha? Jirra fayyuma. Amma tajaajilaa nufaa jira waan ta'eef. Eeshi. Eessa jirta amma? As magaalaan jira gara magaalaa. Akka konferensiin qophaa'e wallaaltee ati magaalaa kee olii gad deemta maal eegda magaalaa kee? Qorsuma wayiitiif. Saatii kana qursii nyaatta ilaamee akka gootu tajaajilaa nufaa jira waan ta'eef qophaa'eeti iddoo nuu qabadhu wanni goota tajaajilaa nuu simatta gara waldaatti dhaqxee nuu fidda kanaaf iddoo nuu qabadhu ishee dafee kottu gara cherchiitti sin barbaada. Garamii jira tajaajilaan eessatti simachuu danda'a? Inni silkii isaa siin kenna yeroo inni naa daawwalu silkii isaa sii kenna. Eeshi. Silkii isaan sii kenna. Eeshi. Hello. Nagaadha akkam? Nagaartu nama Waaqayyo. Jirtaa? Jirra galata Waaqayyo. Gooftaa galata akkam nagumaati? Nagaa gal. Baga jiraatte. Magaalaa Sulultaa kan jedhamtu beektaati? Achuma keessan jiraachaa jiraachuu. Okay. Wardaa Internaashinaal Itoophiyaa beektaa kadhadhuun qabu waan ta'eedhaa fi namoota maqaa isaanii naaf qabdee booddee yeroo dhufuu hinnaaf laattaa irratti kadhadhaaf dibata ajaa'ibaan irratti kadhadhaa fi yoo dhibee gatii kaardii siif hin herreega. Bakka rakkoon qabu nama Waaqayyoo os geessan naa dawwalaa sirrittan beeka malee akka ajaa'ibaatti sanu. Ayyee ishee wal arginaa ishee sin dawwala yeroon ga'u. Eeshi bakka ishee. Dhufuutti jira raajiin keenyi. Halloo. Eeloo nama Waaqayyoo. Eessa jirta ga'een jira dursinee wal arginaa. Eessa jirtu sin? Kunoo fooqii isa guddaa tokko jalan jira. Bakka achumatti na eegaa ishee dhufe bakka. Natti tole malee. Baay'ee furdatte. Natti tole jireenyuma sulultaatiitu natti tole. Gajjallama sanaa baga baateeti. Baga Waaqayyo achiin baase. Akkamatti nagumaaree? Nagaadha kinoo. Jirta? Jirra. Baga jiraatte akkam? Nagaa galata isaa. Haalli qilleensa maal fakkaata? Haalli qilleensa homaan jedhu. Bareedaadha? Bareedadha. Hayyee laamee waldaaf nan daawwalaa namootaan irratti kadhachuu fi barbaadu sana akkuma sila siin jedhee kanaaf namoota sanaaf nan kadhaa maqaa isaanii natti himtaa? Qabadhu sittan hima. Natti sittan hima. Eenyu? Urjii Caalaa. Urjii Caalaa. Qabadha. Biiftuu Badhaasaa. Biiftuu Badhaasaa. Lalisee Tolosaa. Lalisee Tolosaa. Takka immoo akka ajaa'ibaatti bilbilli ishee Duwwaa 941 dhumni 26. Isa kanan barbaada. Maqaa Duwwaa Soddaan isa kanan barbaada. Natti maal jette? Irraan immoo isheen takka Duwwaa 9 koodiin 41. 41. Dhumni 26. Xittaanee akka ajaa'ibaatti naa isa kana hin dhiisne isa jidduu kana dhiisitoo dhumaa fi koodii. Rakkoon hin jiru. Kanaafi fataa'edhii wal wajjumaan hojjenna. Hojii dinqii hojjenna. Hello. Abeet Raajii Jijjiska. Nagaartu. Nagaadhaa. Bu'eera fooqii guddaa tokko jalan jira. Dhuftee? Dhufeen jira. Achumatti na eegi bakka ijoolleen nuuf wanti fina dhufaanis. Qotta. Hello Baalcha. Akkamii? Nagaadha. Eessa jirta ati silaa waldaa deemiiti dafii tajaajilaa simadhuu siin jedhee waldaa dhaquu dhiistee ati bakkee keessa paaltiirra deemta miti olii gadi mana bunaafaa taa'aa jirta yoona kana ammatamma. Dhufe dhufe. Amma dafiiti amma silkii kana qabadhu sittan hima. Eeshi. Duwwaa 9 3 7 6 kanarratti daawwaliila wanni jala jira wanni beekta miti fooqii ol dheeraa sana
Isa kam? Isallee akkatti nasi ol bahee asiin gadi bu'ee akkas ol bahu sana fooqicha. Isa lammaffaa sadaffaa? No isuma jala jira achi jala bachaa jira waan ta'eef hojjaansaa xiqqoo gabaabaadha si dhoksuu danda'a akka poostera irratti argetti akka ilaalu. Eeshi baqa eeshi. Eeshi. Hello Raajii Jijjiska. Ayyee nagaadhaa. Nagaa keessanii? Nagaa galata eenyudhu? Akkam jirtu? Jira eenyudhu? Ani maqaan koo Badhaasadha. Badhaasa eessarra dabalte badhaasa? Wangeelaawitu naa kenne bilbila keessanii? Ahaa raajii dhugaasa si kenne? Okay fooqisa guddaa sana jala hin jira kottu. Sadaffaa moo lammaffaa? Lafuma isaan jiranii. Eeshi dhufeera simbira ga'e. Sidhaa akkam? Nagaadhaa? Jirtaa? Akkam? Nagaa galata waaqa. Akkam ree? Deemna? Deemnee mana bunaa teenyu? Amma saatiin ga'utti? Hin geenye saatiin hin jalqabne sagantaan. Ganaadha? Reefu walakkaa wajjin jalqabaa? Walakkaan teenya? Mana bunaa? Walakkaa taanaan immoo boqonnaa gaariidha. Eeshi koota. Eeshi. Noora kotta as ta'a darba. Nooratis. Akkam ree? Jirtu. Waldaan akkam? Oomaan jedhu aariifidha bareedaadha. Egaa biyyisaas namatti tolaa? Akkam ree? Oomaan jennu bareedaadha. Anaaf shayii naa kennita buleetti. Shayiidha. Buna. Shayii manaa godhi. Hundi ishee shayii godhi. Ol fakkaanna ishee shaayii dhunnashi. Maaliif beekte? Yoon buna uge sagalee kootu qabama waan ta'eef. Akkasii? Shayii dhuga. Anuun barree. Gurbaa akkam ree? Biyya akkam? Bareedaadha. Masha. Maatii midhaamni nagumaa? Maatiin nagumaa beeyyuun qabanii si yaadu malee maaliif hin dhuftu garuu biyya? Maal mee jireenyuma sulultaa kanan namatti tola kanumaa afanii hafee? Hin qorraa garuu hin qorraa. Amma xiqqoo keessa bartanitti. Eshi. Shukkaara qabuudhaan qophaa'e. Dhugaa kaamee dhumneeti haqeen biiroo boqodhaa xiqqoo. Eshi. Akkam ree sagantaan keessanii amma sabni yaa? Ara baay'ee dhaqko. Saboonni gurguddaan hin dhufu. Gara 5,000ti. Sabni nuti miseensa bichaa qabnu. Saba moo birriitu 5,000? Ara saba? Saba moo? Inna bareedaadha ka? Bareedaadha ka? Oomaan jedhu. Ara gaalli irra jira oomaan jennu. Faarfataa waamtanii? Bareedaadha ka? Namatti tola. Dhuga. Dhugi hin deemnaa dhugi. Nama guba. Baay'ee nama guba. Nama ollachiisa nama guba. Sootee afuuffadhu kan wanta ariifattaati. Maalitti ariifattaati? Akabbanaa yoo si gube? Yoo si gube siif akabbanaa rakkoon hin caammaa kosatan xaraskiifadha garuu. Caammaa? Akkasii jira hin xaraskiifatu rakkoon qabu. Moo yoo saatiin geetes rakkoon hin jiru atumti biirootti naa xaragda. Eesh. Maal osoo isboonjiin hin jiru? Biteensi kaaree gana na gaafattaa buleessu maal taateeti? Maa dogoggortaa? Kaan deemna bakka amma tajaajilli gahaa jira waan ta'eef deemnee yeroo iddoo qabachuu qabna. Kota asuma qabaa. Amma immoo bakka jirru ol kaane tokkummaatti waaqayyoon hin kadhanna. Guddaa hundumaan olii kan taate qulqulluu waaqa Israa'el ganama kana si barbaaddanna maqaan kee waaqaaf lafarratti haa kabajamu. Yaa abbaa si barbaaddanna kootu nu gidduutti mul'adhu. Cubbuun keenya raawwate dhiiga ilma keetiitti nurra haa dhiqamu.
dhiigni ilma kee qaraaniyoo golgootaa irratti dhangalee ganama kana wanta sittiin tole nurraa haa kutu. Barruun kee inni qaraaniyoo golgootaa irratti madaa'e sun ganama kana madaa mana keenyaa fayyisu. Wanti ulfina waaqummaa keettiin tole kamiyyuu ganama kana haa kufu. Sibraa kan hin ergamne wangeelaan kan mormu faarsaan kan mormu kamiyyuu wanti abbummaa kee nurratti danquu barbaadu kamiyyuu ganama kana hadhangalau. Diigeera mari'aan seexana haa diigamu. Diigeera humni budaa haa kufu. Abboomeera humni ulfina waaqayyootiin tole raawwate haa kufu. Afurri 660 taa'e teessoo kanarra si faana waaqeffateen naan abboomaa teessoon kun raawwate waan hamaa hin baatin. Harka keessa walitti rukutaa waaqayyoon galateeffadhu. Maqaa waaqayyoo galateeffamu. Amma immoo asumarraan faarsaarra deddeebii tokko faarfannaa. Tape yani dini kopese goftaa si fashaleesse nadabdeerta ol baaftee gara gubbaa si falladda ogummaa. Tape yani dini kopese goftaa si fashaleesse nadabdeerta ol baaftee gara gubbaa si falladda ogummaa. Kiyyoo kaa'ee dini kootu na eegu yaada gaarii saakaaf qabuun beeku ofiisaatti qabame kiyyichaani hannaan darbe kinuu kaamo'ichaani karaa fayyanii nadhabdee ta'ol baastee gara gubbaa si falladda ogummaa. Maqaa waaqayyoo galee harka keessa walitti rukutaa galateeffadhaa ta'a. Waaqayyoo sinaa eebbisu ta'a. Waaqayyoo ganama kana hidhaa keessanii ni ka. Afurri qulqulluun ganama kana iddoo kana jira. Ameen. Amma immoo kallattumaa irraa jifaattiin isin dabarsa harka keessa walitti rukutaa simadhaa. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Ameen ameen. Maal jaljettanii teessu ameen jedha. Waaqayyoo jira ameen. Mee harka keessa walitti rukutaa waaqa galateeffadhaa. Yesuus inni nu gargaare maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen ameen. Waaqayyo gooftaan maccaa amma hidhaa kee hin hiika. Sagantaan keenya akka ajaa'ibaatti hojjetamaa jira. Ammas hidhaa keetu hiikaman jedhe. Mee waaqayyo gaaffii koo deebiseera hidhaa. Amana waaqayyo amma gaaffii namoota baay'een deebisa. Hidhaa namoota baay'een hiika. Amana lafa kana taa'a. Waaqayyo iddoo kana jira. Jalloonni xonqaawonni sobdoonni amma lafa kanatti qabamu. Namantu yoo ta'e konferensii amma isin qopheessitanii jirtan kanaan lafa kanatu maagneetii ta'ee sobdoota lafa kanatti qaba. Kanaaf amanaa waaqayyoon. Amma immoo yeroo kanaa nama waaqayyoo raajii jijjiskaa iddoo kanatti nafeera as ba'anii sagalee waaqayyoo dhageessisu. Galateeffadhaa harkicha walitti buusaatii. Warra sagantaa marranis raajeffatte harka keessan kaasaatii waaqeffannaa eebbisuudha. Itti dabalaa eebbisaa. Okay, egaa sagantaan keenya irraa jalqabee jira. Sagantaan kun egaa haala ajaa'ibaan akka hojjetamu nan beeka. Meesa dursaa maqaa koo fi seenaa koo amma tokko isinittan hima. Maqaan koo Jijjiskaa Olqabaati. Isaan booddee immoo isa garagaras immoo booddee isinittin hima. Booddee isinittin hima. Daandii amma kana kutee ufee sababa kana tajaajiluu kootti nan gammada. Bira darbee seenaan koo garan deemutti dinqii hojjechuudha. Garan deemutti dinqiin hojjedhaa. Hojii garagaraa nan lallabaa nan raaja. Maqaas nan waama. Maqaas nan waama. Tokko lama nan waama. Kanaaf qophaati taa'aa isiniin jedhaa. By the way, waldaa kana keessaa namoota gurguddaa faana iddoon deemu hundumatti namoota gurguddaa faana tura. Yoo beektu ta'e silkii namoota gurguddaa yoo isiniif kennuu nan danda'a. Akka mootota biyya bulchaniis. Hamma sadarkaa gubbaadhaan amma sadarkaa gajjallaatti hunduma isaanii nan qabaa. Isaan faana oolan. Baay'ee iyyuu tajaajiltoota faana oolu. Tajaajiltootuma faana iyyuu baay'een oolu. Seenaan koo kana. Kanarraa kana fee seenaan kun tokkoffaa maqaa waama. Ameen. Ameen.
Sabni kun ameen hin jedhu. No. Kanaafi wangeela lallabuun dhufee wangeela kana immoo akkasumatti lallabuun. Sinitti lallabaa. Maqaas immoo asuma keessa sinumaan waama waan ta'eef malee orma waama miteen nama qophaa'ee nama amanee taa'ee na waama isaan booddeetti irraa jamaaf jechuudha. Mee kanaaf junuunfanneetu ija keenya kana walirra buufannee kadhanna. Kadhadhaa. Sabni biyya kanaa kadhannaa hin danda'u. Ameen hin danda'u. Maal saba akkamii keessaniif otoo saba bira tajaajilu otoo ta'ee ol ka'aniitu ameen jedhanii fudhatu. Isin achuma teessu. Achuma teessu. Maal akkasiin taatan hin beeku. Achuma teessu. Kanaaf sagalee kanaan har'aa Waaqayyo lafaa si kaasa. Galanni siif haa ta'u. Ol jenna. Egaa gara lallaba kootti nan galaa. Macaafa keessaa yookaan kitaaba keessaa macaafa Eeliyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 akkas jedha. Ati dur baddee turte amma garuu barbaadamtee taa'e. Maal nama akkamiin tajaajilaa nama akkamiin tajaajilaa harka kee ol kaasi. Mee akkas jedhe ani barbaadameera yaadhi. Kaleessa baddee turte. Hinuma badde. Cillimde naan badde jechumaan. Akkuma birri kiisii namaa kiyaabu cillim jettee jechumaan baddee turte. Garuu har'a baddee kaateetuma barbaadamte. Mee akkas jedha nan barbaadamaadha. Hin barbaadamta. Ameen hin barbaadamta. Namni biyya kana guutamuu hin beeku. Ameen nan barbaadamaadha. Dabala dubbadha. Sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira waan ta'eedhaaf rakkoon qabu siniifan kadhadha. Sa'aatii keenya irratti sa'aatiin bal'aan naaf hin laatamne sagantaan gara xumuraati waan ta'eef kanaaf mee nan barbaadamaadha. Kaleessa maal taatee turte? Mee akkas jedha ani badeen tureedha. Garuu edha. Barbaadameera. Eeno. Birriin gaafa badu maal godhu? Hin barbaadu. Namni biyya kanaan dubbatu hin beektanii birri gattanii hin beektanii? Horiin gaafa badu maal godhu? Eeno. Manni gaafa bade maal godhu? Amma nam tokko mana otoo deemuu gata. Lakkoofsuma mana isaa irraanfata. Hin gate moo hin ganne? Hin dubbatu sabni kun. Hin gate moo hin ganne? Eeno. Amma sangaan gaafa horii keessaa badu maal godhu? Kanaaf ati maal taateetta? Barbaadamteetta. Lakkoofsi 7 immoo iddoo ati kaleessa naabbanne miilla kee agaarra naabaa'edha. Sabni kun hin jiru biyya. Sabni kun hin jiru biyya. Meen kadhanna. Kadhadhaa. Irra baa. Irra mana baashaa jala mana jaarti. Ameen jedha. Ameen jedha. Ameen jedha. Sabni kun ameen hin jedhu ameen jedha. Dafqeen si tajaajilaa jira hin gaabbita ameen jedhi. Riifoo. Ameen jedhi kaa. Maal sabni biyya kana ameen hin jedhu? Yaa. Shayi lama. Ameen. Maal namni ameen biyya kana ameen jedha? Turra lama kaas. Namni kun ameen hin jedhu. Maal nama akkasii keessa? Ela otoon kana dubbachaa jiru. Ela maqaa akkas jedhu nagaa. Maqaa urjii jedhu. Maqaa urjii jedhu. Urjiidha. Maqaan kee urjiidha. Galateeffadhaa Waaqayyoon dabalaati. Okay. Maqaan abbaa kee caalaadha. Galateeffadhaaf. Okay. Bakki dhaloota kee achuma. Na beektaanaan. Lakkoofsa koo qabda. Eeyyannatti meree maqaa kee. Galateeffadhaaf. Mana ati itti galtu haxriisa diimaadha. Balballi isaa akkas galagala. Akkasuma galagala. Sabni biyya kana ameen jechuun beeku. Galateeffadhaa Waaqayyoon dabalaati. Inuma si arge gaara. Isa sinii argu dhoskaa keessanii Waaqayyoon galateeffadhaa dabalaati. Shoolma koo baganaa jiraatti. Amala saba keessanii si beeka. Fidhaloota keechuma. Achuma. Obbolaa dhiiraa 2, obbolaa dubaraa 4 qabda. Dhuguma 4.
Sifaana torba. Abbaa faana koo wajjin. Sagal. Galateeffadhaaf. Egaa mana ati keessa jirtu sitti meera. Sirriidha. Gaafa faarfattu faarfannaa si harkaa badaa akkaataa kanatti rakkatta. Dhuguma. Faarfannaa isuma. Itti kaasa harka keessan. Barbaadamteettadhaan. Ameen. Sabni kun hin jiru. Harka keessan itti kaasaan jedhe. Barbaadamteettadha. Ameen. Har'aa kaasee akka kaleessaa si jalaan badu. Mata dureem tarraa yookaan kee ture. Baddee turte barbaadamteettadha. Si jalaan badu. Kanaaf jabaadhu. Si argeera Waaqayyo jabaadhu. Ameen. Mana kee keessatti kadhadhu. Ameen. Faarfannaa isaa si harka badu dhiisii tan biraa barreessiti. Ameen. Inni baduun bada waan ta'eef dhiisii tan biraa barreeffatu. Galateeffadhaa taa'i. Kadhadhaa. Keessa galaa. Keessa galaa keessaan bayinaa keessaa baatanii. Bakkee keessa deemaa jirtu ispaaltiirra deemaa jirtu. Keessa galaa isin. Otoon ammas otoon dubbachaa jiru. Otoon dubbachaa jiru. Maqaa tokkoon dhagaa. Narra dhufeera gaamma lama qicatu natti dhufeera. Irra baa. Ameen jedhe abo. Irra baa. Irra baa. Maal namni biyya kana ameen hin jedhu ijoo. Irra baa. Shayiin lama. Shaashee warra diidaaf shayii lama. Maal sabni kun ijoo saba akkamiin tajaajila? Biiftuu. Sida biiftuun maqaan abbaa kee badhaasa. Waaqayyoon dabalaa Galateeffadhaaf. Na beektaa? Maqaan kee biiftuudha. Maqaan abbaa kee badhaasaadha. Waaqayyoon dabalaa Biyyi dhaloota kee achirraanidha. Achumarraan. Maaloo sabni kun yoo galateeffate. Maal na laala sabni kun. Ilaamee paaspoortii otoon kutiin xiyyaara otoon yaabiin lafuma deemteet Ameerikaa ceeta. Lafuma deemtan. Na hubaddola. Lafuma deemta akkamitti yootte akkuma asii baate mana keetti galu lafuma deemteem Ameerikaa ceeta. Achitti makiina yaabbatta. Ameen. Inuma na arge Waaqayyo. Galateeffadhaa. Isi arge miti? Itoophiyaa keessa jiraachuun jibbe. Isi jibbisiise. No kanaaf hin jedhe akkati jibbite beeka. Qaba daakunaatiin qaba waldaan kun qaba. Duuba naa gora. Aga amma Ameerikaa ceesiif naam lafa deemti. Paaspoortiin barbaachisu. Xiyyaaraan barbaachisu. Ganaa warabaan qabadhaan qabdu. Lafuma deemti. Lafuma deemti. Akka nama hookii deemutti hookii deemtee ceeti. Achi geessee garuu mana isheetti galuuf taaskii yaabbatti. Inni biyya kee achirraa si fide. Ameerikaas achumaan si geessa. Ameen jedhi. Qabi. Saba kubaara qaba. Kanaadha gammadi. Hin ceeta. Mee akkas jedhi ani lafuma deemeen ceeta. Galateeffadhaaf taa'i. Kadhadhaa. Amma ergaa nama sadiin harka jira. Isa xumureen gara raajiifaatti isin dabarsa. Namni maqaan kee lalisee. Sidhaa. Lalisee dhamta. Luyyaa. Ameen. Sabni kun hin rafe. Luyyaa. Ameen. Shayii lama. Ameen. Turraan lama kaas. Ameen. Riifoo. Ameen. Akkas jedheetu maqaan abbaa kee Tolasaa. Sirriidha Tolasaa. Tolasaa. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Sabanan ala yoo ta'u baate asitti bakka akkasinitti roobseen gadi bahee deema. Ameen jaa yoon kanaachi beekan waan asuma taa'aa ooltu. Of eeggadhaa gara. Asuma taa'aa ooltu. Yoon kanaachi ergaa ameen jedhaa fudhadhaa. Sinirratti raajaa. Bor argitu ijasa. Maqaan abbaa kee Tolasaa. Baratteettaa? Injiineringii baratte.
Baradheere. Garuu amma ammaatti hojiin jalqabne. Waan tokko iyyuu hin Waan tokko hin jalqabne. Waan tokko. Har'aa kaaftee namoota baay'ee of jalatti qacarta. Amen. 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 Woo! Amen. Amen. Sabanana akka nama motora boqqolloo daakuu doqxoon goyina harka keessan galateeffadha. Maal isin akka xaaxoo wayi maal cor gootaniiftu. Galateeffadha mataa keessaniif nagashuun qabna. Kanaaf namoota lama of jalatti qacartaa isaanis namoota lama of jalatti qacaru. Namoota torba taatanii hojii keessan hojjetu. Amen. 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 Gaa'ila immoo tajaajilaa bareedaa isaa sii kenna. Amen. Gaa'ila keerratti Hallelujah. Amen. Amen. Politiiko. Dookimentii kee yeroo jaa ciccirte sababa hojii abdeef yeroo torbaffaatti immoo waan gootu dhabdeetu dookimentii kee sii baasuu dhiisaniitu lola meeqaan baafatte. Indoomni itti gaafatamaa sana buskiyaan ooftee baafatte. Sirriidha. Indoomni itti gaaficha. Sirriidha dheera dabaddabeetu mangale. Dabaddabde ilaa sabni kun hin ciisa. Ameen jedha. Amen. Yoon maal godhe ameen jedha sabni kun ijoo maal akkam barsiiftan ameen jedha. Kanaaf jabaadhu. Karaarraa immoo hin kaatinati. Yeroo tokko karaarraa jal'atteetu allayyaatti gadi fiigdu. Akka makiinaa fireenchaa kutee gadi fiigdu. Gadi hin fiigi. Kalee inni kaleessa badde sigaa. Har'a garuu barbaada gadi hin fiiginati. Kanaaf jabaadhu ishii galateeffadhaaf. Galateeffadhaa. Karadhaa ija keessa walirra buufadhaa fixuu ga'eeraan. Fixuu ga'eera. Fixuu ga'eera. Namni silkiin kee 41 humni isa 26. Sida. 41 82 humni isaa 26. Uumama isaati. Uumama isaati. 26 uumama isaati. 26 dhuma isaa. Galateeffadhaa Waaqayyo. Naa argitee Waaqayyo. Silkii koo argitee Waaqayyo irrammoo. Ela milikita sitten maqaan Piluutoosii kee wabiidha. Wabii koo. Wabii kooti. Maqaa Piluutoosii kee. Galateeffadhaaf. Mucaa hangafaa mucaa tajaajilu sii kenna. Amen. Ela mucaa hangafaa mucaa tajaajilu sii kenna. Amen. Ela akka kaleessatti bo'aan deemtu akka kaleessatti mamaan deemtu mucaan kee tajaajila siif ta'a. Manni kee ela nalaal. Girgiddaa keerra suura jaatu jira. Suuraa jira. Footoo jaa. Suuraa isaa. Antina sibee itti hojjetame. Dhugaadha. Jaatu jira. Jaatu jira. Okay. Amen. Manni kee keessa biiffee tokko immoo akka carraa mucaatu dhee cabse. Qadaaddi isaa. Taa godhee ma cabse. Okay. Okay. Firiijiin kee immoo atiin qorratta garuu hin qorru manuma kee keessa immoo. Akkasumatti ta'a. Jaabanaan kee lama. Lama wal bukkee. Shinii 8 qabdi. 8 qaba nama waaqa. 8 qabdi. Inni gadi bayeetu shinii 4 tolsii gala. Amen. Amen. Sabni biyya kana akka midhaan jedhana. 8 ishee jaabanaa keessa gadi yaasee biiffee kee gadi yaasee caccabaa tolsii gala. Galateeffadhaa. Taayyaqiiti. Taay. Karadhaa. Karan. Galanni siif haa ta'u. Rabaa. Rifoo. Shayi. Rifoo. Wii. Ol kaa miila keessanii naa baddaa. Ol kaa. Karadhaa. Guutamaa. Keessa galaa. Hallelujaa keessan gadi fuudhaa tuura lama kaasedha. Shantu lama caalaedha. Afur hir'isu tokkoedha. Ameen jedha. Ameen jedha. Kadhannaa raajiif afaana taanii kadhan. Qoy takka kadhunaan jedha waan ta'eef isaan faana kadhan. Amma nan kadhasinii. Yaa mucaa koo na dhaga'i.
Nadaga'i. Wanti amma ta'aa jiru kun hundumtuu na biraa miti. Raajii nama raajame hundumtuu odeeffannoo funaanee raajii waan ta'eef sabni kun goyyonfamaa jira deebi'u. Namni kunis qalbii diddiirratu. Sabni kunis qalbii diddiirratu. Adeebi'anii sabni koo goyyonfamaa jiru. Yoo ta'u baate garuu billaa koolan fudhadhaa. Namni kamiyyuu gatii baasuuf jira. Adeebi'anii lakkisaa adeebi'anii. Amma raajii fafaana kadhannaa ameen jedhaa wal harkaa fudhaa isaanii biddoo isaanii isa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyo jiraataadha. Warri amantan Yesuus jiraataadha jedha. Jedha dabala Yesuus jiraataadha jedha. Waaqayyo gooftaan macaa gurra ageettii kee hin bana. Wanta siin ta'uuf wanta siin taane adda sii baasuuf Waaqayyo gurra kee bana. Sabni Waaqayyo dhaggeeffadha. Waaqayyo gurra kee bana. Walaamee warra waliin makan irratti Waaqayyo gurra kee bana. Wala badia takia mando sakrevenia. Hitata sakimandora la badia. Yesus barabarango uftada. Yesus barabarango uftada. Sabni Waaqayyo lafa kana jirtan dhaggeeffadha. Sagalee Waaqayyo keessa nan dubbisa. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4:1 bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamoota duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa galagalanii hafuura qulqulluu keessaa baasanii hin dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaada garaa isaanii dibamnaan gubamee milikkita seexanaa godhatee kun jara kan wallaalchisuun garagalchaniiru jedha. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ila dhaggeeffadhaa ergaa kanarra isiniin deebi'a. Bara booddeetti jedha. Namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa galagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee hin dubbataa jedha. Warri sobduun of hin argineen yaadanni garaa isaanii dibnaan gubamee milikkita seexanaa godhatanii kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo hunda kee gurra kee bana. Iyyaati gurri koo hin banama jedha. Waaqayyo waan atti dubbateera. Ilaa hafuura sobduudhaan guutamee yaada mataa isaatii warri amma cookaa turtan utuu hin dhaggeeffatiin ila dhaggeeffadha. Teessanii dhaggeeffanne ilaa 4 jira 8 jira garuu 5 si jalaa gala si jalaa caccaba raajaa ture. Waaqayyo isa kana akka adda baafachuudhaaf sagalee haaraa gurra keetti ajajeera. Haleluuyaa. Sabanana Waaqayyootti deebi'a. Qalbii keessaan diddiirradha. Waaqayyo akkas jedheera. Sabni koo naa kadhatu. Dubbii amma dubbatamaa ture keessa ani hin jiruudha. Ani billaa koo ol kaafadheera. Ani Waaqayyo dheekkamuufan jechaa jira Waaqayyo. Kadhannaa keessa galleetu qalbii diddiirranna. Ilaa namni Waaqayyo amma sagalee kana dubbataa turte. Sagalee Waaqayyo akkasiin jedha. Ani Waaqayyo gara keetti nan deebi'a. Atis gara kootti deebi'i. Narraa gara adda baateetta. Ani hojii kee keessan turre. Ani dubbii kee keessan turre. Waliin makaa turte. Ani Waaqayyo gara keetti nan deebi'aadha. Sabni Waaqayyo jilbeeffadhaati. Waaqayyoon daqiiqaa tokkoof qalbii diddiirranna. Hundi keessan qalbii diddiirradha. Haleluuyaa. Qalbii diddiirradha. Waaqayyoon hin kadhanna. Daqiiqaa tokko Waaqa kadhanna. Qalbii diddiirranna. Haleluuyaa. Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Dhalli namaa osuma deemu arjaa. Dheekkamsa kee yoo nurraa qaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee haraara siin jechaa jirra. Ijji keenuu yaa mul'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarra.
keenya bal'ifannee araarasiin jechaa jirra. Iji keenya yaa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarra. Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara barsaa? Dhalli namaa osuma deemu arjaa. Eegamsa kee yoo nurraa gaafte maal ta'a? Harka keenya bal'ifannee araarasiin jechaa jirra. Iji keenya yaa mil'atu yaa gooftaa Yesuus waaqarra. Hallelujah.